President Donald J. Trump. Yaa'ii yookaan kora sabaa paartii Rippablikaanota isa guyyaa lammaffaa irratti dhaadannoon ture. Irra deebinee Ameerikaa haa goomsinu kan jedhu ture. Kan ta'uun irra ture garuu Rippablikaanonni hunduu ammas walii keenyaa fi haa gaaromnu kan jedhudha. Warreen kanaan dura faallaa Doonaald Tiraamp dhaabbachaa turanii yaa'ii alanaa irratti darabeedhaan ergaa tokkummaa isaanii cimsu dabarsanii jiru. Viivik Raamaasiwaamii paartii Rippablikaanotaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf nama dorgomaa turanidha. Akkas jedhani. If you want to seal the border, vote Trump. Daangaan akka cufamu yoo barbaadan Tiraampiif sagalee kenna. Biyya kana keessatti seeraa fi heerri akka deebi'ee dhaabbatu yoo barbaadan Tiraampiin filadha. Akkuma abbaa qabeenyaa Viivik Raamaasiwaamii bulchituun kutaa Karooliinaa kibbaa duraanii Niikii Heeliis gama isheetiin garagarummaa imaammataa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp wajjiniin kanaan dura qabdu dhiisuudhaan deggirsa ishee ibsiteefii jirti. I'll start by making one thing perfectly clear. Waan tokko sirriitti qulqulleesseen jalqabuu barbaada. Doonaald Tiraamp namaan cimsee deggeruudha. Bara Tiraamp aangoo pirezidaantummaarra turaniin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kan turte Niikii Heelii waldorgommii pirezidaantummaadhaaf kaadhimamuudhaaf paartii isaaniitti taasifamaa ture. Ittuu Doonaald Tiraamp mo'anii hin bahin dura morkattuu isaanii ishee xumuraa turte. Doonaald Tiraamp pirezidaantummaadhaaf nama ga'umsa qabuu miti jechuudhaanis qeeqaa nama turteedha. Kutaa Niikii Heelii Karooliinaa kibbaarraa yaa'ii biyyaalessaa paartii isaanii irratti kan hirmaatanii Geerii Maakdaani'eelii fi Roobiin Hoolii gara boodaatti deebi'anii yaaduudha mannaa gara fuulduraatti xiyyeeffachuun akka wayyuu dubbatu. Kanaan dura eenyutu faallaa isaa dorgome wanti jedhu homaa miti. Pirezidaantii Tiraamp hunda isaanii walitti fida. Wanti nu arguu barbaannus sana jedhan. Gaaffii qopheessaan gabaasa kanaa dhugumatti Niikii Heelii filannoo baranaa irratti onnee isheerraa Tiraampiin bira ni dhaabbatti jettee yaaddaa jechuudhaan dhiyeessee fi kutaa Karooliinaa kibbaarraa bakka buutuu paartii Rippablikaanotaa keessaa tokko ta'uudhaan yaa'icha irratti kan hirmaatte Roobiin Hoolii akkas jechuudhaan deebii kennite. Naman yaadu sana ta'uu yoo barbaadde ta'uu dandeessi. Sababiin isaas ani isheen beeku. Dhiifama waan argate natti fakkaata. Akka nuyi tokkoomnee biyya keenya gargaaruu dandeenyu gochuudhaaf kaka'umsa fuula duraatti ishee deemsisu waan argatte natti fakkaata. Warreen kanaan dura walfalmii pirezidaantummaadhaaf kaadhimamuu paartii isaanii keessatti taasifamaa ture irratti Tiraampiin mormaa turani. Kan akka bakka bu'aa kutaa Teeksaas Senaatar Teed Kiruuz, Maarko Ruubiyoo kutaa Filooriidaarraa, ministeerri mana jireenyaa duraanii Ben Kaarsanii fi bulchaan kutaa Filooriidaa Roon Deesaantes yaa'ii paartii Rippablikaanotaa Maaliwaakii keessatti guyyaa kaleessaa taasifamaa ture irratti kanneen Tiraampiin deggeruudhaan yaada isaanii kennanidha. Isaan keessaa bulchaan kutaa Filooriidaa Roon Deesaantes akkas jedhani. Rippablikaanota koo Joo Baayidaniin gara mana isaatti haa deebifnu. Doonaald Tiraamp masaraa Waayitaawositti haa deebifnu. Warreen kanaan dura pirezidaantii ta'uu danda'u jedhamanii fi warreen fuulduratti pirezidaantummaadhaaf dorgomuudhaaf abdii qaban deeggarsi isaan Tiraampiif agarsiisan filannoo waliigalaa ji'a sadaasaa dhufu keessa taasifamu moo'uudhaan Doonaald Tiraamp yeroo lammaffaadhaaf yeroo xumuraatiif akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'anu isaan taasisuu danda'a jedha Stiifermaanii bakka yaa'iin biyyaalessaa paartii Rippablikaanotaa itti taasifamaa jiru Milwaukee irraa VOA'dhaaf gabaasa qindeesse kanaan.